sababeeffatamee qopheesse anigaa akkuma beekamu dhaloonni koo yookaan achi hadhufni maatii kootii mucaa musliima keessaa gara waaqayyoo kana dhuftedha. Musliima keessaa yeroo gara waaqayyoo dhufu immoo ani waaqayyoon kana jaalladheen naqe mana isaa utuu hin taane akkaataan itti gara mana waaqayyoo dhaqeetu jira. Dhuga ba'umsa keessatti walumaan dhaggeeffanna. Waaqayyo gooftaan galataaf ulfina guutuusaa fudhatu. Galanni kun kan yeroo dhiyoo osoo hin taane walumatti qabaa kan waggaa 11ti. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif baay'atu. Dhaloota baay'eetti tarii maaltu ta'ee fi maaloora kun maal galateeffatti kan jedhes jira. Jechaas kan jiru jira. Haa ta'u gaariidha. Malee dhuga ba'umsi kun dhuga ba'umsa waggaa 1 asii waggaa 2 osoo hin taane walumatti qabaa walitti qabaadhuma isaa kan waggaa 11ti jechuudha. Sababii waggaa 11 maaf ta'e yoo jettan immoo eddan gooftaa kana fudhadhee hamma kun waggaa 11 guutuudha. Waggaa 11 guutuudha. Waggaa 11 kana keessatti seenaan dabarsee adda naga'ee dubbachuufis yeroo nan gahu utuun dubbadhees ani dubbadhee danda'ee bira hin ga'u. Tasayyuu yeroo isin argadhu sa'aatiin isaas naan kennu. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Ani yeroon gara waaqayyoo kanaa dhufee mucaa wallaaltuudha. Umuriin koos baay'ee mucaa daa'ima ture. Umuriin koo mucaa daa'imaa haa ta'u iyyuu malee akkaataan itti waaqayyoo kana argadhe yookaan akkaataan itti gara waaqayyoo kanaa dhufe xiqqoo nama boosisaa. Mee obseen utuma mar'ummaan koo na bacabbacamuun dhugaa isinii ba'uuf yaala. Jaalala waaqayyoon utuu dhuga ba'umsa kootti hin darbiniin dhuga ba'umsa kana utuu hin dhaggeeffatin biran darbina. Dhaggeeffattanii immoo utuu sheerii dhalootaaf hin godhin biran darbina. Waaqayyoon isin qabeera. Tole egaa garuma dhuga ba'umsa koottan isinii darba. Ani yeroon gara waaqayyoo dhufee mucaa wallaaltuudha isiniin jedheera. Mucaa daa'imadha. Waan tokko hin beeku. Haa ta'u iyyuu malee yeroon gara mana waaqayyoo dhufu sanatti ani maraadhee waggaa 2 guutuu caakkaa keessa utuu na deemu aduudhaan aduun hin jiru, bokkaadhaa bokkaan hin jiru. Qullaa koo kan laladhetti kanan keessa bulu daggala keessan bula. Kanan jiraadhu bosona keessan jiraadha waggaa 2 fi utuun akkasitti waggaa 2 guutuu firri na dadhabee haati koo na dadhabdee akkasitti utuun caakkaa keessa jiraadhuti. Kanan waaqayyoo masii jiraasaan gara ofiisaatti na waame jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee guyyaan waaqayyoo gaafa naaf ga'u akkaataan itti gara mana waaqayyoo dhaqe hedduu nama ajaa'iba. Akkaataan itti waaqayyoon argadhe hedduu nama ajaa'iba. Yaa saba waaqayyoo seenaan dabarse dinagee ani mucaa daa'ima malee dabarsataniitu laata. Rakkinni narra ga'e isinirra ga'ee beekaa laata. Mee walumaan ilaalla. Egaa yeroon gara mana maskiidaa deemu utuun hin maraatiniin turas na yaadadha xiqqoo utuun hin maraatiniin turaa. Maaltu ture yeroo maskiida deeme nan sagada jedhu ergamoonni waaqarraa 24 ta'anii faarfataa natti dhufu. Akkatti sagaduu hin qabu. Yeroo namni sagadu ani isaanii nan sodaadha waan ta'eef fuuldura kootii faarfachaa inni kaan kabaroodhaan kaan masiinqoodhaan kaan immoo kiraara mormatti kana fannifataniitu hin faarfatu hin burraaqu. Inti maanni hin beeku waan ta'eef maaltu ta'aa jira maaloodhaan nan argu kun hin jira. Ija kootu jedheen ija koo nan xaragadhe garuu ija koo miti. Isaan faarfachaa natti dhufu. Keessaa immoo natti dhiyaatanii yeroon kee ga'eera asii maal hojjettaa maaf yeroo ofitti dabarsitaa maaf yeroo ofitti gubdaa naan jedhu. Yeroo kam yeroon guyyaa jimaataa maskiida dhaqu
keessumatti yeroon isaan natti baay'atanii natti dhufan nan sodaadha harka hirriba koo keessa natti dhufu yoon karaa deemus natti dhufu yoon nyaadhus natti dhufu yoon dhugus natti dhufu achiitiin booddee guyyaa gaaf tokko yeroo maraatummaa koo hamma natti dhiyaateera guyyaa gaaf tokko akkas ture isa dhumaan irratti maraadhu utuman nan deemuun duumessa keessaan harka nama madaalaale itti obboleessi abbaa kootii tokko jira Abdulqaadir kan jedhamu jechuudha obboon jedhaanii baay'een jaalladha nama sana obboo koo kottu ilaalii isaan natti mul'ate laa kunoo isaan maal hojjeta duumessa kana keessa kottu naan jedha harkisaa kun walakkaan huramaadha maaltu harkasaa hura jennaan ha'uusu billaahi min sheexaanir rajiim naan jedhe indee obbo kunuusuma dhugumaan ilaalaa jedhannaa mucaa sheexaanaan si goyyoomsa naan jedhe hammas deebisee ha'uusu billaahi min sheexaanir rajiim gaafanne naan jedhu lakki ati akkas naan jedhe iyyuu malee harkan ilaalaa jiru kun harka nama madaati wayyoo harkisaa kun baay'ee madaadha obboo koo kottu ilaalimee jedhaan ammas inni nan dhaga'u maangoo tokko jala ofirra gadi taa'eetu maal taatee mucaa maaf akkas taata maal taate mee biin ol galii naan jedhe ammas gaafan ol galu hin beeku gadi bayi na godhe ammas gaafan gadi bahu ammas harka isaa sanisumaan ruuree kanatti agarsiise agartaa harka koo kana nagaa sagalee agartaa harka koo kana jenna ammas obboo koo kana fiigee ol galee waa miidhan maaloo yaa obboo koo agartaa harka koo kana naan jechaa jira eessanni koo dhagaa inni natti dhufaa gaafan jiru hawusu billaahi min sheexaan irrajiim bismillaahi irrahmaan irrahiim jechuu qara'uu narratti qara'uu eegalee wasiilli kootuni kottu dhaqii waddaa hadhuuti yookaan dhaqii dhiqadhu kottu sagadii nan sagadaa nan salaataati naan jedhe kasaa gaafan akkas naan jedhu dhaqee waddaa hadhee dhiqadhee uffata salaataa koommus gaafan uffadhu uffanni sun abidda natti ta'e na gubee nan dhiqoo orbobbaa'ee lafa na taa'ee jechuudha kasaa achiitiin booda lakkee obboo koonis wajjin sagaduu siin danda'u jedhetan salaata sana cabseen bahee ammas dhaqeen maangoo tokko jala taa'ee tananii nama harka isaan waraaname kana nan laala utuman ilaalu guyyaan itti si waamu sitti dhiyaataa jira ergi jaallattee utuu sammuu nagaa jirtu erga jaallattee dhufuu baattee ani yoo akkatti si waamu nan beeka mitiiree naan jedhe duumessa keessa na harkaa dhokate anis kan yaala kanaa gaafan ol galu achiin booddee mataa koo kana baay'ee mataan koo dheeraadha akka hamma jireenyi natti hadhaa'e rifeensi mataan irratti dhumee miti baay'ee ani jalan jiru rifeensa mataa koo jala dhugaadha baay'ee mataan koo kun dheeraadha matuma kana jalqaba na ooskisuu jalqabe na nooqaa muka lafaa gajjadee fudhadheen ittiin na nooqaa wanta cabaa yoon argadhe anaaf nan gammada sababii isaa ittiin mataa koo utuman jiru mataan koo rifeensi mataa kooti madaa'uu eegale jechuudha mataan koo baay'ee madaa baay'ee inajaa ofitti nama butu jechuudha utuman kanaan torbe tokko ture nuti raawwadhee torbe tokko ture booddee akkas naan jette dubartii tokkotu garuu bifti ishee nama haa fakkaatu iyyuu malee bakka warruma arabaa kana natti fakkaatti rifeensi ishee luuccaa dheeraa kan taate mucattii bareedduu namee naan jetti jedhaan isheen lakkaa seexana nama nattaa fakkaattu iyyuu malee yoo dhuman qullaa sin buusu ta'e yoo naadha keerkaa sin galaafadhu ta'e ani nama miti naan jetti intee maalan si godhe maaliif akkas naan jetti kun nan jedha ani kanan wajjin haasa'u eenyu wajjin haasa'aa jira seexanaa wajjin haasa'aa jira isheen akkas naan jettee gaafa guyyaa lama sammuun koona keessaa fudhatame isa booda akka seera musliimaatti alangeeraan nama garafan jinni namarraa kaasu yookaan seexana namarraa kaasu ofumaa na garafuu nanni ofumaa na quncaa ixaana natti uluu ofumaa as fiiguu achi fiiguu isa dhumaa dadhabanii eddinan dhaqonna kukkutanii fixanii uffata jabbuu natti haguugariitu abidda natti olu maaliif narraa dubbatti seexanii mitiire yoo natti ulanii na garafanii jechuudha kasaa achiitiin booddee utuman akkas jedhu
ittumaan itti caalaa dhufee alala isa dhumaa mana qobaatti naa baasanii natti qollofuutti ka'anii jechuudha. Mana kana gaafa natti qollofanii yoon funyoo arge of fannisuuf fiigaa wanta lafa jiru waraanuu nama waraanuu kanan ittiin beekamu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee guyyaa gaaf tokko iddoo isaan mana qobaatti natti cufan sana keessaa qoricha manataayinii kan jedhamu, qorichi kun baay'ee cincaa isa nan dhugee yeroon dhugu sanatti reeffan ta'e jechuudha. Yeroo isaan na arganitti egaa hamma kana hundumaa natu beekee dubbatatu hin taane eddasii seenaa natti himuu jechuudha. Eddiin qoricha kana dhugeetii booddee lubbuun koos biyya lafarraa godaante. Eddii lubbuun koo biyya lafarraa godaantee booddee maala baasu mana kiimii geessu laata? Mee dhuga ba'umsa kana keessatti walumaan haa caqasnu. Akkuma silasiin jedhe dhuga ba'umsa kana tun dhaggeeffatiin adaraa biraan darbinaa. Achiitiin booddee gaafa mana kiimii na geessan mana kiimii kun fayyuu hin dandeessu duuteetti owwaallachuu dandeessu ittiin jedhu. Lakkii jedha wasiilli koo kun obboleessi abbaa koo maaloo adaraa mee ilaalaa bilikoosiillee irra nuuf dhaabaa ittiin jedhaa jedhama. Achiitiin booddee dooktoriin tokko Tolasaa kan jedhamu hin jira. Xiqqoo kana idda harka koo gaafa ilaalanii iddi kun hin aatti lubbuun na keessaa hin baane raawwattee na keessaa hin baane lubbuun. Achiin booddee gaafa bilikoosiin irra dhaabanii qoricha kana na keessaa xaraguu na miicuutti ka'anii isa booddee qorichi sun na keessaa miicamee itti raawwatee booddee bilikoosii fudhadhee maraatummaan koo ittuma dabalaa dhufe jechuudha. Hin qannasa utuu hin taane itti dabalaatu dhufe. Kana keessaan mataan irratti tortoraa jira, nana ja'a qaamni koo rifeenchi mataa koo jaa walitti biddeenne jaa walitti qabatuuf hin ajaa fooliin isaa walitti ofitti nama butu. Haa ta'u kunis gaariidha. Utumaan kana jedhu maraatummaan koo ittuma baasaa dhufe. Yeroon isaa yeroo gannaa ta'uu jalqabee bokkaan roobaa qilleensi hamaan jira. Yeroo sana haadha koo biraa baheen gara biyya dhaloota abbaa koo ani egaa abbaa hin qabu. Abbaan koo gara haadha koo keessatti hafee ji'a torbatti kan inni wareegame. Abbaan koo poolisiidha xiyyiitiidhaan kan inni du'e. Kunis mudannoo tokko anaafi kaza haadha koo jalaa badeen gara biyya abbaan koo itti dhalate gaxarii badaadha achitti badeera. Kaza kaakayyuun koo kun ijaa musliimaadha. Hundi isaanii musliimaa firri karaa abbaa kooti har'ayyuu musliima gooftaa kan fudhate hin jiru. Kaza achiitiin booddee isuma humnaa waliin maraatu beekamtuudha bakka mucaan tasfaayee hin maraatte ayii karaatti hafte kan jedhu malee mucaan tasfaayee lubbuun jiraatte nama taati ganaa guddatti ganaa lubbuu dheeraa jiraatti namni jedhee yaade jira laata hin jiru. Isa dhumaa waan godhan wallaalanii ganama salangaan irraan bu'u galgala salangaan irraan bu'u isaan nama nagaraaf nanni koo kun ciccitee hin baduu laata lakki waaqa na jabeesse kanaaf safuudha. Utuman kanaan jiruu alala bakka nan gadhiifadhe nan uffaniiru waan ta'eef bakki irra na gadhiisuu jalqabanii jechuudha. Maaliif haadha koo biraa badiiraa gara biyya abbaa kootti gadi godaanee jira jechuudha. Gaafa bakki irra na gadhiisanii olii galan deemaa ijoollee yoo karaatti natti dhufte isaanis na rukutu anis na rukutaa. Nanni koo madaa'ee dhumeera rukuttaa namarraan kan ka'e maaliif ijoollee nama jaan rukutuuf namni sun mee namni maraatu reebaa na reebuu jechuudha. Egaa kun hunduu seenaan nagaa malee natu yeroo sana sammuu qabaate dhagaa miti. Meesa kana godhe gidduutti waaqayyoon naaf galateeffadha adaraa. Utuman kanaan jedhu waggaa tokkoon fixee jechuudha. Utuun bakki irra jiru ammas waggaa lammaffaan koo itti fufee alala bakka maraatuu isuma beekamaa isa maalirraa hin gorreen ta'e kanan jiraadhu bineensaa wajjin bakka manatti galuu hin danda'u
yoo manatti galee namni nagaa hin qabu nyaachuu hin danda'u dhuguu hin danda'u namoonni waan ta'eef nan uffani bakka yoo akka carraa dhiyootti na argan